Akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu hordoftoonni lammiitu har'aa Firaankii ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Yuutuubara boonsaa Firaank gochuudhaaf waliigallee kaanee jirra. Amma dhuma sagantaa keenyaatti chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu bira dhaabadhaa. Amma dhuma sagantaa keenya duraan hawwa keenya baay'ee. Hello. Nagaa namni? Irra caalaa boonsaa namti? Silkii kee kana namannaa laate? Silkii kee kana namannaa laate nama akkaan fudde? Mucaa kan tokko har'aati yaadu. Naa faarfannaa ta'e tokko yeroo darbee hojjennee xumurree jira. Akka YouTube irratti gadhiisuudhaaf mucaa kana quunnamii naan jedhan beektaa warra kaan immoo akka ittiin isaanii quunnamudha wallaalee naatis immoo garuma biyya keenyaa ta'an mucaa akkasii ta'an naanii maal nu gargaaruu dandeessaa hin jenneeti. YouTube qabaa nuun jedhan YouTube qaba inni mucaan kun YouTube waan qabuuf inni sin qajeelchuu danda'a nan jedhinnaan silkii kee kana fudhanne. Faarfannaan. Video clipii mau jenne featuring isaallee hirphaa baarutu jala naaseene faarfannaa baay'ee dinii fudhatama guddaa qabudha. Maal kunis boonsaa qaama haartii keessaa isa tokkodha miti ree kunis isatu beekannaanidhaan kan as garasiitti hubannoo ta'an qaamuma amma beektaati faarfannaan kun akka inni biyuu guddaa argatu nan beeka beektaa inni immoo hin beeka nan beektaa halkan tokkotti illee akka inni 100 faallee gala jedhee yaada beektaa baay'ee hirphaanfaa kunis irratti hirmaataniiru beektaa baay'ee hafuura guddaadhaan isa hojjetame kadhata guddaas qaba beektaa boonsaa. Kanaaf ani immoo cal jedheema nama hin beeknetti kennuu irra beektaa yeroo ammaa kana gaafa itti geessitu namni nama jala haatee waan adda addaa gochaa jira. Kanaaf waama ati sampilii isaallee si erginee ati sanallee ilaaluu akka dandeessutti illee amanamummaan jechuudha. Ammati baay'een gammadisati mucaa biyya keenyaa taate gara mandiitii jedhanii. Amma laa maal beektaati intini amma agamsa bal'aa fa'aa keessa deemnee faarfachaa turre beektaati gara boojii machii fa'aa keessa deemnee faarfachaa turre baay'ee uummanni baay'een nu beeka laa baay'een na beeka uummanni baay'ee na jaallatu
itti eebbifamu guddaa dhugaadha. Baay'ee itti dadhabne. Paastoroota baay'eetu irratti ol ga'e. Eh, 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 eh. Maali sana caalaatu immoo itti baaka maali kun gatiin kuma soddomii kuma afurtamii maal gatii maalii qabdi reeboonsaa ma- naan maarree la amma la kilippii kana la sangaa sadii moo meeqan itti bite beektaa boonsaan kilippii kilippichumatti ayi kilippicha ittiin ittiin ta'uudhaafi okkubaatu waraabee kwaalitiin baay'ee bareeda baay'ee namatti tola jechuun birrii baay'ee itti dhangalee oldaan illee na oldaan illee baay'ee intinii ta'anii baay'ee dhuga oldaan baay'ee nu duukaa rakkatan jilbaanis anis immoo kaa oldaa kana dubbisuun hin barbaadu sii galee kanaadha baay'ee itti dadhabame baay'ee umurii waggaa tokko nutti fudhate beektaa. Lakki bishaan faarra deemnee soraamneerra fagaannee soraamneerra intinii irratti nooraa sachi irratti soraamameera beektaa dhufanii. Maaliif rakkisaa ta'a? Amma kuma dhibba tokkotti naa kafaluu hin dandeessu? Waa'ee viiyuun shakkirati viiyuu utuma achi keessaan baheen viiyuun isaa baay'ee dabalaa jira nu biratti. Maali akkas miti akkas miti. Boonsa. Lamiitu irraa firaanki ta'aa jirta. Lemuutii bira firaanki ta'aa jirta. Yaaqoob kan firaanki gochaa jiru Paawuloos ijjiin. Ati yeroo akka nama gootu akkas akka taatu hin beektu ati. Barreera waan barreera kun baay'ee deemaa turre beektaa. Nooraa sachi irratti gaafa waraaba buusii sangaa amma kanaa gaafatte buusii. Uummata baay'ee waan beekuufi. Akkasuma isin jechuu bennee firaakii nu taate jirta. Birrii kuma 40 gadi akka tiraa kafaluu hin dandeenye fa'aa dubbattetta. Isa kanaaf. Ay maal abbaasaa dhuma saafara asirra dhaabne. Guddaa gara nama jiraa nagaan. Ayyee ayyee.